yaada kee waan facaaftu jijjiira. Namoonni tokko jijjiirama barbaadu, manni isaanii akka jijjiiramu barbaadu, tajaajilli isaanii akka jijjiiramu barbaadu, nagiddiin isaanii akka jijjiiramu barbaadu, biiroon isaanii akka jijjiiramu barbaadu. Jijjiirama kan jedhamu kun walga'iin taa'ama. Walga'ii jijjiiramaa dhalii ta'anii. Waldaa keessatti hin ta'ama, gumii keessatti hin ta'ama, koree garaa keessatti jijjiiruu qabna. Akkanatti ittiin fufnu, kana booda jijjiirraa, kana booda akka godha jedhanii hundumti isaanii walii galanii firmaarra ta'anii ka'u walga'ii jira. Gaafa gadi ba'ani garuu akka haasaan utuu hin taane jireenya suma kaleessaa, deemsa suma kaleessaa, hojii suma kaleessaa, deddeebii suma kaleessaatti ga'u. Kanaaf utuu hin jaallatin firii sakam dargama. Sakam dargama. Firii kaleessaa amma gaafa ta'anii gamaggaman iddee yeroo darbe teenyee walii galleen turre nuti waajjira keenya jijjiirra jennee waldaa keenya jijjiirra jennee walii galleen turre nuti eeyyee walii galamee tureera rakkoon samaa inni garuu hojjettan sanyiitu hin jijjiiramne. Koroma Waaqayyo itti si galchu. Waaqayyo si ijoollee isaa tokko qoree ilaala. Waaqayyo Abrahaamiin qoree maal godhe jedha? Ilaala. So qoromsi kun kallattii afurii dhufa. Tokko ofiin ofitti fiddaa. Lama seexana sitti fidaa. Sadaffaa karaa namaa sitti dhufaa. Afuraffaa karaa Waaqaa sitti dhufa. Qoramoonni karaa afurii sitti dhufan kun hundumti isaaniiyyuu keessa akka dabartuuf jechuudha. Kanaaf nama yeroo baay'ee qorama nutti dhufe keessa darbuu dadhabnee kufnee achitti hafne jechuudha. Namoonni tokko naan kufee kufaatiin sun barumsa tokko siif. Yaaltee baga kufte. Sisa yaaliin taa'e. Siisa yaalee kufe wayii. Jechuudha. Akkamittiin nama nan ta'a jettee yaadde sana taata. Akkamittiin nama nan ta'a jettee yaadde sana taata. Kan jedhuu fi irraa akkaataa jireenya keessatti jijjiirtan kan jedhu wajjin ilaalaa. Lamman isaa wal bukkee qabeetan isiniif kenna jechuudha. Tarii barumsa kun baay'ee keessaniif deebii ta'a jedhee yaada. Akkamitti jireenya koo jijjiiruu danda'a? Spiritually, hafuuraan, foonitti, gaa'ilatti, tajaajilatti. Waan barbaadde ta'a. Namni jijjiirama barbaadan ni jalqaba. Dhuguma jijjiirama barbaaddu sun dhuguma. Dhugaadha barbaadda. Pirinsipii isaa dhaggeeffadhu. Jijjiiramni pirinsipii qaba. Seera mataa isaatii qaba. Jijjiirama gaafa jennu calluma jedheedhuma al tokkicha dub jedhee waan dhufu miti. Jijjiiramni seerota mataa isaatii qaba. Tadaa dhalli namaa akkamitti jijjiirama? Tokko yeroo nu si jijjiiru. Yeroo ati keessa jirtu si jijjiiru. By the way, waan tokko isinitti hima. Jijjiiramu ati feetes fedhuu baattes jijjiiramuun kee dirqama. Barreessaa jira. Ati feetes fedhuu baattes jijjiiramuun dirqama. Mastiidha jechuudha. Jijjiirama ati feetus jijjiirama ati fedhuu baattus jijjiiramuun kee dirqama. Jijjiiramni ati feetee jijjiiramtuuf jijjiiramni ati utuu hin fedhin jijjiiramtu garuu gargari. Garaagarummaa qaba. Jijjiirama ati utuu hin fedhin jijjiiramtu jijjiirama yeroo keessaa. Jijjiirama yeroo keessaati. Fakkeenyaaf ijoolleen dhiirotaa gaafa waxxaatii taatan areedi kun hin jiru.
Garuu ana reeda baasuun barbaadu jedhanii namoonni tokko reeda kana bakka ofirraa duguugu garuu tun jaallatin ba'an. Namoonni tokko immoo rifeensa mataa isaanii kana keessa arriitu ba'a arriin gaafa ba'u rifeensa mataa isaanii kana qalamee dibata wali shamarranii soorri dhiiraas maal balleessuudhaaf. Lakkeen hin dulloomne baay'ee dargaggeettidha jedhanii of kuuluudhaaf yookiin hin barbaadan waan ta'eef. Garuu dirqama dubbichi jijjiirama dirqamaati waan ta'eef qalamee diiftuu sinuma ta'an. Dirqama naannoo jijjiirama dirqamaa. Addunyaan nuti keessa jirru addunyaa jijjiiramaadha. Barreeffadha. Addunyaan nuti keessa jirru addunyaa jijjiiramaati. Yeroodhaa yerootti guyyaadhaa guyyaatti addunyaa jijjiiramaa deemtu keessa jirra. Jaallannis jibbinees jechuudha. Amanni fudhannes amanuu dhiifnus addunyaa jijjiiramaa keessa jirra. So addunyaa jijjiiramaa keessa jiraanne immoo nuti jijjiiramuun dirqama keenyadha jechuudha. Economiin addunyaa kana guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira. Itoophiyaa qofa miti baay'isee. As the world economical growth, as the world, not only Ethiopians. Addunyaa guutummaatti jijjiiramaa jirtu kana keessa ati immoo rafuun sirra jiraata. Rafuun sirra jiraata. Duukaa maal ta'uu qabda? Update ta'uu qabda. Jijjiiramuu qabda jechuudha. Gaaffii baay'een keessa of gaafattan Daawit gaaffii tokkoof gaafata macaafa faarfannaa boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaasee akkas jedha Daawit. Macaafa faarfannaa boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaasee. Kana gaaffii kanuma keessa nuuf gaafata jedhee abdii qaba. Tokko hamma yoomitti raawwattee na irraanfattaa yaa Waaqayyo jedhe Daawit. Hamma yoomitti maal goota? Raawwattee maal goota? Na irraanfattaa jedhe Daawit. Taasise maal jedhaa? Hamma yoomitti fuula kee na duraan boodooksitaa jedhe. Kana jechuun maal dhabe jechuudha? Maal ta'e? Adeemsaaf? Hamma yoomitti jechuun maal dhabe? Maal barbaadaa Daawit? Adeemsaaf? Jijjiirama barbaadaa bakka. Hamma yoomitti እስከ መቼ ነው fuula kee hamma yoomii na jalaa dhoksitaa? Hamma yoomiitti immoo na irraanfattaa jedha. Hamma yoomiitti immoo lubbuun koo maal taati? Eenyutu yaadaa jira jechuudha? Lubbuu eenyuti? Lubbuu Daawit. By the way, lubbuun namaa hin boqottu taanaan jireenya namaa boqonnaa hin qabu. Dhalli namaa maal barbaada yoo naan jettan boqonnaa hin qabu. Yookaan dhala namaa miti bineensi daggalaallee boqonnaa barbaada seenaa jedha. Yookaan dhala namaa miti jechuudha. Inni barate boqonnaa barbaada, inni hin baranne boqonnaa barbaada. Beekaan boqonnaa barbaada. Abbaan qabeenyaa boqochuu barbaada. Inni hin qabne boqochuu barbaada. Garuu boqonnaan eessa jira laata? Boqochuu jechuun siree gaarii irra ciisuu miti. Boqochuun hirriba gaarii irra fudhatu miti. Mana gaarii keessa jiraachuu miti. Hamma yoomitti lubbuun koo yaadaan dhibbatti jedhe Daawit. Gaaffii kana gaafattanii beektu laata? Bakka yeroo dhaaltan Daawit jireenyi isaa jireenya gaarii keessa jira. Garuu lubbuun isaa dhiphina keessa jirti. Kanaaf Daawit gaaffii kana of gaafata. Amma yoomitti lubbuun koo yaadaan dhibbatti jedhe Daawit. Hamma yoomitti garaan koo guyyaa guutuu gadda jedhe anaa nyaata. Amma gadda fuudhaa namaa arga. Gadda fuudharraa namatu nama arga. Gadda garaa hintu nama arga. Adeemsaa qaba. Eeyyata guddaa gadda garaa jiru. Waaqayyo qofa arga. Kanaaf
Kanaaf Daawit gaaffii tokkoof gaafata. Lubbuun koo yaadaan dhiphatti garuu amma yoomitti dhuman qabuu kun. Waaqayyo dhumatti siifamu. Ameen. Indidde Waaqayyo daariitti siifamu. Ameen. Sasi dhiphisaa jiru kana. Hamma yoomitti lubbuun koo yaadaan dhiphatti. Hamma yoomitti lubbuun koo garaa guyyaa guutuu gaddaa. Hamma yoomitti diinonni koo anarraa ana jedhama. Daawit yaadaan dhiphataa jira. Garaan isaa gaddaa jira. Diinotaan mo'amee jira Daawit. Arra boran injifannoo argadha utuu jedhu guyyaadhaa guyyaatti garuu Daawit mo'amaa deemaa jira. Kanaaf Daawit akka jedhe hamma yoomiitti diinotaan mo'amaa deema. Gaaffii Daawit of gaafate. Hin dabarraa lakkoofsa 3. Yaa Waaqayyo gooftaa koo na ilaali. Berkeessa olkaasaa nama wajjin kadhannaa kana kadhannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa koo na ilaali jedhamee maal kadhannaa kana. Iji Waaqayyoo si haa ilaali. Ameen. Anaaf deebisi. Irriba du'aa akkan hin rafnetti ija koo naaf ibsi. Irriba maal akkan hin rafnetti? Irriba du'aa akkan hin rafnetti maal koo naaf ibsi? Ija koo naaf ibsi jedhamaati. Diinni koo isa mo'eera hin jedhin. Amajaajeen koos bitintiruu kootti sonaan hin gammadin. Ani garuu gaarummaa kee amanadheera. Na walchuu keettis garaa koo guutuudhaan nan gammada. Wanta gaarii inni anaaf godhee ani Waaqayyoon nan faarfadhaa jedha. Galanni Waaqayyoo. Amma faarfannaa boqonnaa 13 kana bakka lamatti qoodna. Lakkoofsa 1 hanga 6 kan jiru. Tokkoffaa iyyata Daawit. Hamma yoomitti kan jedhu 1, 2, 3, 4 jira. 5 jira. Lakkoofsa 6 keessa hamma yoomitti kan jedhu boqonnaa 13 lakkoofsa 1 lama keessa duwwaa 5 barreeffamee jira. Hamma yoomitti raawwattee irraanfatta 1. Hamma yoomitti fuula garaan sida 2. Hamma yoomitti lubbuu koo yaadaan dhiphatti 3. Hamma yoomitti garaan koo gadda 4. Hamma yoomitti diinni koo irraana 5. Hamma yoomitti 5 gaafata Daawit. Hamma yoomitti dhugaa batanii beektu. Hamma yoomitti amma nagaraa keessa ta'a. Hamma yoomitti jireenya koo akkas ta'a. Hamma yoomitti tajaajilli koo gadi bu'a. Hamma yoomitti biizinesiin koo gadi bu'a. Hamma yoomitti ani jijjiiramu. Hamma yoomitti. Yoomi gammada. Gaaffiisa. Eenyu adeemsa. Mee amma yoom jettee yaadda? Waggaa dhufu. Dan yoom jettee yaadda? Eenyu adeemsa. Yoom gurra godhatan nama yoomitti himu. Bakkuma tettan. Ish hamma yoomitti bu'aa deemtaa xiyyeessa. Ish hamma yoomitti harka namaa laalaa. Akka jedhedha. Akkan irriba du'aa arrabneef ija koo maal laaba? Hamma jikee banamu. Hamma iji kee banamu. Irriba du'aa akkan irrabneef ija koo maal laaba? Wow. Daawit kadhannaa kana kadhatee nalaali Waaqayyo naaf deebisi jedheet lakkoofsa 4 irratti kadhannaa kana Waaqayyo kadhata. Diinonni koo irratti hin gammadin bitintiruu koo ilaalanii gufachuu koo ilaalanii irratti hin gammadinii nalaali ija koo naa banii jedhe. Insight ija isa keessa. Ija isa kana gadi. Kanaan laalaa yaa ammaa jira. Ija kana laalaa ija koo irriba du'aa akkan hin rafnetti ija koo naaf ibsi. Bright the eyes. Mee ija ifu naa bira.
Jala dabalat. Ija. Gafa iji ke param kan nama alta mit ofira alta jalta. Gafa iji ke param isa kesa jirtu mit lafa gau jettela. Gafa iji ke param isa semar semit dino da semar semit saboncha shike nolal. Hallelujah. Kanaf Daud karena tu kata ija konaf malgon akka iji konaf ana marbada. Aulos Efeson bukan nado kuratid akad jadi wakayon kanataf warre Efesonif. Lakon so kuna sadi kuna furu kuna shari kuna jara kana fata. Wamit sidik wahama mantakun wamit ol fil qabesa fi wamit gat qabesa akata ya kabartanit. Ol finni warri wakayo isawa be modura jiru malak kata ya akabartanit. Wakayo ija kesa nakasini banu bisini bang kadadai. Haleluya. Makai sana kasini bang? Ija kesa nakasini bang. Mungkin Yohanes bukan nasa kadarat mo na mitchay sa jama sa kita ni. Jama iji ba name isa argo jama. Warri namin cakap jala ya namin Nazareth man lagot. Namari jadi mana? Ini ya. Warran Yesus berapa ini man tokomo, orang Yesus juga kawan tundan, orang Yesus berada man. Betul, orang Yesus berada man. Aduh, tak Yesus berada man tokot. Isari bawa karat tiga, orang Yesus berada man mo, calu aja. Ini yang berada. Kalau Yesus berada muka, Yesus berada muka. Orang Yesus berada dua tiga dia. Hindur kamu Yesus. Nadur sejarah ini. Ini gaya kiadas. Ini bara kiadas. Ini jerinya kiadas. Warri kisah ini mana mau tahan? Calu aja dia. Yesus garu iya sana gaya evin abad. Warri mak ada di kisah ini mana merah jangan mak kamu hinar bujaman zaman itu. Ini kisah zaman Yesus malah kata ibarat. Karena mencala batu mana ni? Ini kisah, ini alas. Warni Yesus ibu cinta Yesus malah kata ember. Ini kisah zaman karabu kita kata tu garu Yesus yang nabi Nazareth. Ini madawit namanya. Ini madawit. Siapa ini Yesus jadi dua kali. Ini garu ini madawit. Sahaja. Ini sakit siapa nama? Sebab kerja mereka. Ini kisah apa nama? Ini madawit. Orang itu bukan dari Musa, boleh masuk ilmu, muka sob tercamit dia berpikai sob terkosong. Yesus juga ada. Harus soldat kita tadi bayar kengkai sang kosen. Ijiki apa nama? Amin. Kafe ijiki apa nama? Orang nak bakalat. Kafe ijiki apa nama? Karena mana kita bertekan geran, lava gaujet. Sitta garsi jawab. Sitta lupa jawab. Laftu ana ada dua ada garu hilali saya. Amin. Atikan sitta garu sagale oli nufuna. Haleluya. Ejike apa nama? Karena dia udah kerja ija ko akan riba dua aram ni na abang je. Warri riba dua arapan, warri iji sali himpanam ne riba dua akesa jumut itu. Riba dua. Siapa syurga? Riba dua aja cun utuh je ni warga dua je. Juru muda garu warga dua. Sandi iskel bukan nasab jami tu baik. Iskel bukan nasab jami tu berat tidak bicara tidak kira jiru batu gak bawa kayu iskelin jadu. Iskel lek era feko gara tiga bara jiru batu akan jalan. Sambisun nuti duner tok awalam ner lam. Ini kare iwa kayu semandu boleh. No irram fatih saja. Wa kayu noro karat jinda. Iskel bukan nasab jami tu. An awalnya kisah number ni. Naging no amin. Amin. Ana wala ke samana goda. Kana je chun jarri sun lupura anju ba. Foni jiru inya tu innugu garu kesisani tu era. Irriba dua ke saju. Wa kayo siya masu sabana. Amin. Ya. Jakona bani de dawat. Ka ijina ma panamu. Rakkina lalu Sani epala. Amen.
Hallelujah. Ijike abanam. Kana jijjiramni gafa jike banamera. Yoo binne immoo ara. Ha borti kabala. Namoonni baay'een akka jedhu rakkoon namoota keenya qoy bor hojjetee jijjiiramaa jira. Boqoy boran jijjiiramaa boran kana godhan bor የሚባል ነገር የለም. ጉያን ቦሪ kan keenya itti mana masan keenya. Harmatu kan keenya dhaan. Guyaan waaqayyo nuuf kenne haqa. Bar kan koomiti kan keenya. Waastinaa qabdu guyyaan borii kan keenya ta'a. Har'a garuu sii kenneera waaqayyo. Kanaaf yeroo isinii kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa kan nuun jedhame. Yeroo sii kenname utuu hin dabarsin itti hojjechuu sila jira. Waaqayyo naa eebbisu. Amen. Faarfannaa 34 qaba. Macam orang nama satu dia. Warri waaqayyo sodaatan homaan dhabaniidha. Warri eenyu sodaatan? Rakkina warra sodaatan? Eenyu warra sodaatan? Mee waaqayyoon sodaachuudha. Maaliif ta'an? Warri waaqayyo sodaatan maaliif ta'an? Tana mee nama jedhu? Amma dabalaadhaa ijichi. Sagalee ol kaasaa jedha ammayyuu dhodhee dhiyaate. Kanaaf isin warri isaaf qulqullooftan isa safeeffadha. Yeroo baay'ee dhaloota keenya keessaa waaqa sodaan hin jiru nama sodaa malee. Waaqayyoon sodaachuun immoo jalqaba gommaati. Waaqayyoon na sodaata. Kan nama jijjiiru waaqa. Jijjiiramni dhugaa waaqa bira jira. Leenci isaaf illiyyuu hin dhabaa hin beela'a. Warri waaqayyoon barbaadatan garuu waan gaarii tokkollee hin dhaban. Si eebbisu akka kee lama danda'a. Waan hamaa utuu hin taane wanti gaariin tokko sitti hin hir'ate. Wayyoo nageenya ta'u. Waan hamaa utuu hin taane wanti gaariin tokkollee si jalaa hin hir'ate. Warri waaqayyoon sodaatan, warri waaqayyoon safeeffatan maal hin dhaban? Wanta gaarii tokkollee maal hin ta'an? Hin dhaban. Wanti gaariin kan warra waaqayyoon sodaataniiti. Maalifan wanta gaarii dhabee kan jettuuf yoo jiraatte situ waaqayyoon sodaachuu dadhabe. Arraba keetiin waaqayyoon hin sodaattu, hojii keetiin waaqayyoon hin sodaattu, jecha keetiin waaqayyoon hin sodaattu. Kanaaf wanta gaarii sitti irratti namas bukkee jiru. Kanaaf wanta gaarii dhabdee jedhe. Agaamaa namni wanti gaarii akkasii ta'uu barbaaddu miti. Jireenyi keessa gaarii akka ta'uu barbaaddu. Waaqayyoon sodaadha. Waaqayyoon hin sodaatama. Nageenya. Waaqayyoon hin sodaatama. Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba. Hukumaati. Leenci isaaf hin dhaba. Hin beelaa. Leenci isaaf hin jechuun sa'aatii barbaadetti yeroo barbaadetti kan waa argachuu danda'u jechuudha leenci. Leenca keessaa iyyuu leenca isa kamii? Saafila. Isa dulloomin. Sa'aatii barbaadetti waan barbaade yeroo barbaadetti argachuu kan danda'u jechuudha. Inni iyyuu hin dhaba hin beelaa. Garuu warri waaqayyoon sodaatan uumaan dhaban. Siifa ta'u. Naafa ta'u. Ameen. Kottaa yaa ijoollee dhaggeeffadhaa jedha. Ani immoo waaqayyoon sodaachuu sinan barsiisa. Eenyu sodaachuu? Waaqayyoon sodaachuun maal akka ta'e isin barsiisa ijoollee. Meena dhaggeeffadhaa jedha. Meena dhaggeeffadhaa mee waldaan. Mee kuttaa wal dhaggeeffachuutti meena dhaggeeffadhaa mee waaqayyoon sodaachuu isitti agarsiisa. 11. 12. Nama dhala. Ati jireenya namni egaa pada nama sukkee jiru. Gaafadhu beela beela. Maal jedhe? Mee namni jiraachuu barbaada. Suma dhugumaa jedhe dhaala korkaasa akka meeshaa sirriitti tolan harka fayyaa sii kenne waaqayyo waliin qabdu harka kee. Jireenya namni ta'a. Siifa ta'u jireenya kun. Waan gaariittis gammadu bara dheeraa jiraachuu jaallattaa jedha. Maanni maal ta'e jaallatu?
Memang namanya kan masih Gujarat kisah. Wangari dah. Haleluya. Jadinya gari dah macam. Kalau akamitan wangari sana jerat sudah dah. Akamitan wanda gari sana beragau danda. Isa kana level muka ada. Dogan. Yos. La cosa berasa ni. La galam dorap ko ke nyata dah siapa lah. Yos arraba ke hamati. Afan ke sosama dubbachuti. Siapa ni gara? Ergaman sih nama deh. Adimar bodak. Gitu. Yo mal berbat. Yo jenenge berbat. Yo wangari tiga madu berbat. Yo barang era jeracu berbat deh. Jirenya ke gacu yo berbat deh. Arraba ke ek. Wanta dubbat tu mangot ek. Sama dia nak kau aku. Wan hamati mangot. Gari good. Nagabar badi mo. Madu mate. Maduka. Wana maduka mo wan nagaduka. Amman zero ba ya padu ko na nagabar ba na mo wan di barba na mo. Juddi ko to kon na man gadi bune gadi jenne ga akana jolle wa ko to ko tu. Abalu mallan jere tan ko mallan jette mallan je chusheti sare to ko jere dum bakari batika. Wan nagambar ba mo ay. Wan nagabar ba da. Nagato sida. Amen. Jirinya ke tu gari tijara. Nama thade kan lagi pata je tu lagi pata. Jiringi ke gari akasi tahu yo barba. Arraba ke ikka. Majra dobrat itu ajak kabar dah ganggo shelu gaman kamne. Entayini jati sin tay. Farda ganggo lu gaman kamne jechun. Karena berbada takwa berbada tekan dia tu jechun. Akasi tay nat. Mal tahu abdare. Akasi lu gaman abdu. Akasi karena berbada saat berbada yoro berbada dia tu tane. Ishe lu gaman tu orang dia tu tahu abdare. Amin je tamu ya. Amin. Maka yo gupta uban nanu pakai. Amin. Maka lu akan ya before. So, lakon sudah sedih. Wa kayo warra garan sa ni sabit tu dioda. Warra yang bisa ni cabe bullai mo himfai sai ara. Wa kayo situ dioda. Wa kayo situ dioda. Wa kayo saudara. Warriwa kayo berbada tanggaruan dari to kolledalan.